bilisummaa Paatiin Abaa'oo hundeeffamni isaa waggaa 50ffaa kabajuu fi qophiitti jira. Paatichi jalqaba 1973 hundaa'uun qabsoo hidhannoo fi siyaasaa geggeessaa ture. Eegi suni adoolessa tokko waggaan hundeeffamni isaa kabajachaa ture. Barkaan garuu hundeeffamni paatichaa waggaa 50ffaa guutuu biyyattiitti kabajamaa jedhan dursaan Koree Ayyaanichaa fi durtaa Koree Seeraa fi Naamusaa obbo Alamaayyoo Duroo ayyaanni kun tokko guutuu fi akka kabajamu himan. Ayyaanichi maaliif sadarkaa biyya guutuutti ta'ee kan jedhu deebisuun eegal. Waayilkoo Zalaalem Taaddasaa dubbise. Dhaloonni amma jiru kun harki 80 qabsoo kana keessatti dhalatee sababa kanaaf bifa tokkoon yookaan bifa biraatiin bu'aan qabsoo kanaa wareegamni qabsoo kana keessatti kaffalames isa ilaallata waan ta'eef akkasumas immoo uummanni gareen biraanis warri akkuma Oromoo kana dhugaa isaan falmachaa jiranis akkan waliin kabajanidha gaafannaa. Abaa'oon hundeeffamee siyaasa Itoophiyaa keessatti waggoota 50ffaadha kan kabajaa jiru. Isin akka qondaalaa waggaa dheeraa paartii kana keessa tureetti maal milkeesse inni guddaan kaayyoon Abaa'oo jettanii ibsitu? Tokkoffaa biyyumti akka Oromiyaa jedhamuun jirtu. Oromiyaa dhumti har'a maqaa waamtu kuniyyuu bu'aa qabsoo sanaati. Oromiyaa kanaan moggaasee adda bilisummaa Oromooti. Sababa kanaatiif kun akka milkii tokkotti sana dura Oromiyaa jedhamuun beekamu ture jechuudha. Biyya Oromoo jedhama. Maqaasaa Oromiyyaas jedhanii warri baasanii jira. Afaan Oromoo afaan baadiyyaa keessatti qofa dubbatamu ture. Afaan magaalaa keessatti dubbatamu miti. Afaan hojii miti. Afaan barnootaa miti. Kun sababa qabsoo kanaatiin yoo xiqqaate amma afaan barnootaatii afaan hojiiti. Aadaan Oromoo dagaagaa jira. Amma barbaadamullee ta'uu baate. Aartiin Oromoo baay'ee guddatee jira. Barreeffamni miidiyaan Oromoo afaan Oromoo kanuma keessan BBC'yyuu dabalatee bu'aa qabsoo kanaati jennee yaadna. Kana hunda caala immoo uummata kana cunqursaa ture kanaan dura uummata kana kutaa adda addaatti addaan qoodee uummata gosaan amantiidhaan bifa adda addaatiin bakka dhalootaatiin addaan qoodeet akka waliin barreen godhe sana deebisee uummata kana akka uummata tokko ta'e akka biyya tokko qabaatu akka aayidooloojii tokko qabaatu taasise bu'aa qabsoo kanaati jennee amannaa. Gama biraatiin namoonni Abaa'oon aangoo siyaasaa hin arganne kanaaf kaayyoo qabsaa tureef galma hin geenye hin injifannee jedhanii kan ibsan ni jiru. Isa kan akkamiin ibsitu akka qondaala tokkotti? Qabsoon kun bu'aa argame himsuudhaaf malee akka addi bilisummaa Oromoo garma ittiin ka'etti guutummaatti bakka isaa hin geenye maal jechuu keenya Oromiyaa guutummaatti dhuunfachuu hin dandeenye. Gama biraatiin paartiin Abaa'oo hundaa'ee bara 1973 bu'a baay'ee gurguddaa keessa darbee jira. Paartiin kun shinnigaatii haga bara 2018 gara biyyaatti deebi'utti. Mee balaawwan gurguddaa paartiin kun irraa oolee as ga'e nu yaadachiisuu dandeessu? Paartiin kun waggaa 50 darban kana keessa waan ulfaataa qabsoo ulfaataa dabarsee fakkeenyaaf amma bara 1977 waraana Itoophiyaa fi Somaalee gidduutti waraanni adda bilisummaa Oromoo bitaa mirgaan loluudhaan sarvaayivii gochuudhaaf wareegama guddaa kaffalaa ture. Bara 1980 akkuma jette hoogganoota adda bilisummaa Oromooti. Isaan kun miseensota qofaa miti dirqama fudhatanii biyya keessatti dirqama walii hiranii biyya alaa deemuudhaaf gara Somaalee deeman Shiniggaa irratti hoogganoonni gara 10 ta'an wareegama kaffalanii sana boodas bara 1991tu ga'e. Wayita sana wayita mootummaan dargii kufee mootummaan Ihaadig mo'atee addi bilisummaa Oromoos qaama mootummaa sanaa ta'ee mootummaa cimsaa keessatti hirmaachaa ture. Chaartaraa keessa qophaa'uu irratti gahee guddaa qabaachaa ture. Biyya kana xiqqoomee gara waan dimokiraatawaa ta'utti fiduudhaaf caasaa dimokiraatawaa ta'u deebisuu irratti gahee taphachaa ture. Garuu kunis mootummaa EPRDFis fudhatama hin qabne waan ta'eef shiraa fi gidiraadhaan hanqatamee jiru. Poolitikaan biyya kanaa wayita sanas addi bilisummaa Oromoo waraana qabu gara 40 ta'u kaampii 5tti galchee nagaadhaaf qophii ta'uusaa ibsee waan karaa isaatiin godhu hunda raawwatee garuu sun akka arshaalummaatti itti fudhatamee waraanni sunis marfamee balaa adda addaatii fi wareegama adda addaatiif akka kaffalu taasisee kaampiiwwan sun hin diigamanii waraanni kana keessatti wareegama kaffale guddaa ture. Jaarinaan ofitichuudhaaf deemus wal dhabbeen tokko tokko hin ture kan dhaaba keessaayis bahanii bara 1998 qaama ce'umsaa maalan jedhufaa dhaabbatanii kophaatti keessa adda bilisummaa Oromoo keessa bahanii kunis qabsoo irratti gufuudhuma ta'a. Akkasumas bara 2008 keessas akkasumatti Abaa'oo jijjiiramaa jedhanii keessa bahanii ammas dhaabni kun deebisee dandamachiisu turre ture. Waan rakkoo hamaa turre ture. Amma qabsoon qeerroo gurmeessee qeerroodhaan mootummaan immoo Ihaadig kufee mootummaan ammaa kun itti darbutti jechuudha. Yeroo jijjiiramni sun dhufu akkaatii jette abdii horannee turre muuxannoo kanaan dura darberraa amma yeroon uumame kun yeroo taa'anii biyya kana gara nagaatti politikaal settlementii nagaa irratti hundaa'een mari'atanii mariidhaan xumuratti gochuu danda'ama jennee abdannaa turre oolee otoo hin buliin
agriimantiin asmaraarratti mallattaa'es akka waan agriimantiin hin jiraannetti ganame adda bilisummaa Oromoon ganame. Hin ganamne jettanii amantu amma? Kompiliitlii ganame inni sagalaadha. Adda bilisummaa Oromoo danqa keessa seenee asiin karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf dhufee galmaa'ee karaa biraatiin immoo waraanni sirnaa fi akka waliigalteetiin akka hin galle gochuudhaan shirii adda addaa hojjetame. Ijoolleen qabsaa'onni isaan kaan didanii adda bilisummaa Oromoo gaa cabaan inni qabu waraanni isaa ilmaan uummata Oromoo waan ta'aniif bakka ifatti bahee karaa yuuduree keenya uummatatti kennee karaa abbaa gadaatiin jechuudha. Sana booda ofiisaatiin immoo qabsoo nagaatiin itti fufa jedhee itti fufe garuu akka amma argaa jirtan waajjirri isaa hoggasuu hin cufame adda bilisummaa Oromoo waajjira takkittii Finfinnee keessaa dabalatee hin qabu. Hoogganni isaa hunduu mana hidhaatti guuramanii hoogganni harki caalaan harki 80 har'ayyuu mana hidhaa jira. Gameessa Oromoo Ali Birraan kan hundeeffame faawundeeshiniin Ali Birraa hojii takseenuu haati warra isaa Liili Birraa BBC timte. Faawundeeshinii kabajaa fi jaalalattis gameessa kanaaf hundeeffame kun duudhaa fi beekumsi jireenya isaa guutuu gabbifatee kunuunsuu fi qindeessuun dhaloota dabarsuu fi kan kaa'eeffatee jette. Waa'ee faawundeeshinii kan irratti Wayilikii Hamza Hussein Liili Birraa dubbise. That is to cultivate, to uphold and preserve his lifelong legacy. Faawundeeshiniin kun hamba umrii isaa guutuu kabachiisuu fi kunuunsuuf misoomsuu yoo ta'u hundeessuun isaa baay'ee hojii guddaadha. Garuu kaayyoo kanaaf karoora qabnu hunda galmaan ga'uuf suuta deemuu qabna. Manni guyyaa tokkotti ijaaramuu hin danda'u. Akkasumas manni nama tokkoon ijaaramuu akka hin dandeenye ifaadha. Manni cimaa gaariin tumsa qooda fudhattoota hunda irraa barbaada. Kaayyoon faawundeeshinii kanaa gama barnootaa, muuziqaa fi aartii, tajaajila fayyaa fi namootaatiin dhaloota kaasuu fi deeggaruuf dandeettii ijaaruudha. Hojii aartii alii fi waan hunda jireenya isaa guutuu keessatti barnoonni furtuu jireenyaa waan hundaaf akka ta'e waan amaniif yeroo hunda guddifachaa ture. Muuziqaa fi aartiin karaa nagaa ibsa namaa agarsiisuu gargaaruu ta'uu amana ture. Kanaaf kaayyoon keenyi guddaan akkaadaamii muuziqaa fi aartii Ali Birraa ijaaruudha. Ammatti galmi keenyi kana. Sababiin isaas yeroo kana goonee dhaala isaa hundaaf akka itti fufuuf bu'uura hidhaa qabaata. Muuziqaa qofa irratti xiyyeeffachuuf hin deemnu. Dirreen aartii guddaadha. Fakkii kaasuu ta'uu danda'a, barreessuu ta'uu danda'a, ijoollee irraa jalqabuu barbaanna. Akkasitti yaadaa jirra. Gara maallaqaan yoo ilaallu namoota dhuunfaa dhaabbilee fi dhaabbilee miti mootummaa irraa waadaa gaafachuuf hawwii guddaa eegganna. Maallaqa walitti qabuun karaa kamiyyuu ta'uu danda'a. Karaa konsertii, arjooma maallaqaa yookiin maallaqaan ala ta'uu danda'a. Nuti sana hunda fudhanna. Dilbata dhufu guyyaa 25 saganticha eegaluuf jirra. Akkasumas dhaabbatichi waa'ee maalii akka ta'e ibsuu fi nama gargaaruu barbaadu irraa waadaa fi maallaqa gaafachuuf jirra. Ergamaa fi mul'ata keenyatti kan amanu hundaaf tumsa gaafachuuf deemnu maallaqa qofa miti. Anaaf yeroo lubbuun ture waliin wanti wal madaalu hin jiru. Ulfaataadha garuu hojiin of qabuuf yaalaa jira. Garuu bakka hin deemu hundumatti na waliin akka jiru nan beeka. Inni asitti qaamaan osoo hin taane hafuuraan lubbuun jira. Namni hundi akkamitti akkan jiru ilaaluu akka barbaadu nan beeka. Garuu gaariin jira. Nan jabaadha. Sababiin isaas nan jabaadha jedhee isaaf waadaa waan hin seeneef. I will be strong because I promised this to him.